shamarran biyya Arabaa bultiidhaaf ni taati, wajjin jiraachuudhaaf ni taati, jireenyaaf ni taati warri jettan lakkoofsa 9 barreessa. Shamarran biyya Arabaa bultiidhaaf ni taati. Dhageeffadhu feema sarraa hanga gartee warra hadha ol ba'ee miidiyaa gubbarra jiruutitti. Tiiktookii qabatee, Imoo qabatee, Waatsaappii qabatee bultiidhaaf ni taati. No dhiira qofan gaafadheen. Shamarran gaafanne shamarri hin barreessina. Bultiidhaaf ni taati warri jettan lakkoofsa 9. Okay. Warri hin taatu jettan duwwaa naa barreessa. Warri hin taatu shamarran biyya Arabaa bultiidhaaf yoo taatellee yeroodhaaf malee bultiidhaaf hin taatu warri jettan 00 naa barreessa. Dhiira qofan gaafadheen. Okay. Thank you. Galatoma. Maaf isin jedhe yaada kana beektanii? Walumaa galattu shamarran Oromoo miidiyaa kana gubbarratti dubartiin haadha teenya, obboleettii teenya, haadha manaa keenya. Shamarran Oromootii walitti dabalamuun dubartii miidiyaa kanarraa jaartii godhachuu yookaan bultiidhaaf itti ajamuun hagam faayidaa siif qaba. Hagam si fayyada. Hagam gabbu'iinsa lafaa keessa dubartii wanti ati bultii wajjin ijaarattuu fi maaliif boru dhaltee ilmoo irraa argatta, fuutee ardaa keetitti hin galtaa, ta boru ardaa tee dhaaltu, ilmoo boru ardaa keessirraa dhaalu, ta haadha tee sii kabajju, abbaa kee sii kabajju. Ka akkasiisan isiidhaasiif ta'uudhaaf bultii wajjin ijaarata. As deemi nama dhugaan jirtu isinitti himan dhageeffadha. Wallaahi rabbittiin kakadhe dhugaan isinitti himan. Gaafa kana jedhu ammoo paarsantii hedduudhaati miti. Sagaleen kiyyan jiraame paarsantii hedduudhaati miti. Paarsantii 100 keessaa paarsantiin 85 ol yoo guddate sanu 10 yoo guddate 90 hundoo yoo guddate paarsantiin 90 bultiidhaaf hin taatu shamarran biyya Arabaa. Wallaahi ittiin kakadhallaa. Shamarran biyya Arabaa paarsantii 10tu jira. Paarsantiin 10 sun akkami? Miidiyaa kanarrallee oduutu ta kabaja qabdu, ta naamusa qabdu, waan manaa baateef ta beeytuudha. Sanii achitti dubartii biyya Arabaa maaliif si fayyaddi beeyta? Tokko wanti isin si fayyaddu wanti qeerroon Oromoo itti hajamuudhaaf maaliif? Tokkoffaa dubartiin biyya Arabaa kabaja siin qabdu. Lammaffaa ammoo karaatti deemi jette siin deemtu. Hadda miidiyaa irrattuu bara sii waliin galtu gaafati manatti wajjin galte beela jira keenya, dheebutu jira, rakkinnatu jira, bal'innatu jira, quufatu jira. Dhageeffadhaa dhugaan isinitti hima. Boru rakkattee beela bulutu jira. Boru daartee daara qullaa deemutu jira. Kana guutuu naa obsitee na wajjin deemti jedhi ilaali. Yoo ati takka dubbattu shamarran Oromoota miidiyaa kana gubbarratti akka barbaadde taate 2-3 si faana dubbatti. Yoo ati garteetiin hin kana godhi jette isiin faallaa kan kee deemti. Warri biyyaa naga qaba waan kanan beeku. Gaafa fuutee xiqqee ittiin galte boru si arrabsan. Intala maraattu fuudhee nutti hin galee miidiyaa gubbaa yookaan oonlaayinii irraa fuudhee galee qe'ee nu balleesse. Ta akkasii fuudhee fudhadhu maraattu teeqiletti tare sababa saniin maatii walla fuudhee galee biyya namaa keessa. Qe'een isii qeessanii miti. Isiin galgalaa ganama dubartitti buutu, sareen tumti, ijoolleen tumti, beerataan ni arrabsiti, guddaa kabajan qabdu, xiqqaa kabajan qabdu. Yoo soba jette shaantaa fannifattee gara magaalaa tana si argan, gabaa tanatti si argan jettu sin saalfatu, si jalaa gadi ol kaatu. Wallahi yoo ati kana jette waan ati jette lama siin jetti. Kanaaf dubartiin waa lama beekuudha qabdi. Tokkoffaa abbaan manaa isii bira kabaja qabaachuu qaba. Lammaffaa irratti maatiin isii kabaja qabaachuu qaba. Sadaffaa irratti waan silaa qe'ee isaa taateen mataa qabattee buluu qabdi. Mee ilaalati dubartii ganda keessanii har'a dhugumatti yoo ati miidiyaa kanarraa fuutee galteen akkasii wajjin jiraatti. Tobboleessa kee kasirra xiqqaa sallaali'amni kabaja qabdi. Takkaa jettee haadhaaf abbaa kee keessa laaltu. Osoo ati inni fuudhee galeen kun osoo bira dhaabbatee uleedhaan qarxam godhee aamin jettee yaalaa gajjettee kabajaan mana keessatti ol deemtu. Tun huutee si qabdu uummata keessatti wallaahi ilaalee huutee asirraa hoo galte guyyaa tokkoo sitti mufatteesiin guyyaa lammaffaa waajjira si dhaabdi. Jireenyi kee ka diigamaa malee qabeenya laalin obboleessoo sitti maan dhageeffatu. Qabeenyi ni taraallee dhumallee. Amma namni tokko kam dogongora beektaa? Qabeenya isii wajjin horadha jedhee qabeenya isiitti dabalama jedheetiin dogongora. Wallaahi summa rabbitti kakadhe. Qabeenyi dubartiitiif jettee ati dubartitti dabalamtu akka nama ibidda keessa obbuuseeti. Tokkoffaa yoo waa xiqqoo sitti dubbattu qabeenyi kun kiyya siin jetti. Yoo xiqqishoo si akkana taatu kuni qabeenyi kun kiyya siin jetti. Kanarra yoo si rabbi si laaffise qabeenya siisan kophamaa qabaattu. Qabeenya kee irratti fuudhi tokkoffaa laal. Jecha kee yoo sinii galaa jiraatu taate dubartii qabeenyaaf ittiin dabalamin. Yoo qabeenyaaf itti dabalamte isi si fuudhe malee ati siin fuune guyyaa barbaadde manaa si baasuu dandeessi. Guyyaa barbaadde si baaftee abbaa barbaadde heerumuu dandeetti. Yoo qabeenya keetiif mana keetitti fuute ammoo yoo isiin ulfinna didde
waaqa akkasiin jettutti sii geggeessitee waan haqa isii kenniteef tabiraa fuuteetti galfachuu dandeessa. Sun qabeenya kan keeti dhiira jedhamtaati. Yoo mana namaatitti immoo galte immoo guyyaa barbaadan cirraas darbanii siree sana barbaadan irra galfatanii jechuudha. Zamanni zaman akkasii ta'e. Walumaa galattu shamarran biyya Arabaa wallaahi rabbitti kakadhe wanti isiin taatuuf homa lama qofa. Maraa miti gaafa kana jedhu. Isin keessatti of laala. Maraa miti. Meesii warri shamarranii bakka dhiirotaa bu'aa. Osoo amma isiniin kun bakka keenya kana buutanii of laaltanii, bakka dhiiraa buutanii of laaltanii, dubartii hadha miidiyaa irra deemtee jettu siin saalfanne. Kabaja samaa hin qabne. Qullaa asirra deemtu, asirra dabbaa agarsiiftu, asirra daabboo agarsiiftu. Namni kuuni sii ilaala. Namni dubartii miidiyaa kanarraa paarsantii muraasa namni qaamni isaa ala hin jirre ol hin baane malee dhugaa isinitti himan. Namni qaama lukoo fi hojjaan qabatee qilleensarraan ilma dhiiraa hin garsiifne nama muraasa, paarsantii muraasa. Dhugaan isinitti himan. Mee hadha isii asitti kuun isii ilaala. Kuun isii ilaala. Kuun akkana godhi jedhaa. Kuun mukaan akkasii godhi jedhaa. Kuun harkaan akkas godhi jedhaa. Hadha dubartiin kana mee eeffatte boru yoo ati fuutee bultitti hin galatte. Bultii wajjin ijaaradha yoo jette mee hagam bultii sii taate si bakka warra dhiirotaa kana bu'aa laala. Bultii jechuun qoosaa miti safaataa miti jara keenya. Bultii waa sadi waa afur qabdi. Tokkoffaa kabajachuu keessa jira. Lammaffaa sabrii qabaachuu qabdi. Arfaffaa irratti ammoo wal amanummaa yookaan jaalala waan jedhamu keessa jiraachuu qaba. Dubartiin biyya Arabaa onnee isii keessa dhiira miliyoona tokkotu keessa jira. Dhiira haga isiin dhuftee miidiyaa kana gubbarratti agarte dhiira miliyoona tokkotu onnee isii keessa jira. Osoo hadha isii mataa isii qalteetti iyyuu keessaa ol yaafte yaada nama meeqaa kanallee osoo wajjin akkas ta'etti qalbii isii fuudhe kanallee osoo akkas ta'etti qalbii isii fuudhe atiin tokkichi isii onnee mataa isii keessa seenuu hin dandeessu. Annaa kanaafuu maaliif isin hin jechuu danda'e? Obboleeyyan keenya warri shamarraniitis isin miidhaa fi miti isin jibbaa fi miti rabbuun ni arga. Garuu haala amma namni itti jiruu fi bultii asirraa namni ijaaratu kana mee dhugaa akka dubbanu taate nama meeqa bultii asirraa ijaaratee wajjin jira beeytanii? Namni paarsantii dhibba keessaa warri wajjin hin jiru nama yookiin paarsantii 15 dhibba keessaa namni bultii wajjin ijaarratee waliin jiru. Kun osoo nikeenni kun irra jiru nikaa kan dhiiftee heerumti dubartii asirratti bar nikaa nama afurii ofirraa qabduun beekaa baran biyya Arabaa kana keessatti dhiira afur nikaa hidhattu kun illee irraa nikaa qabattiin beekaa bar jala garagaltee abbaa maalii ta'e kun illee nikaadha kaaniif illee nikaadha dubartii takkatti kan nikaa nama afurii ofirraa qabdu biyya Arabaa kana keessatti garra. Dubartii dhiira 8tti heerumte biyya kana keessatti garte waan takka Arabi biyya keenyatti nu agarsiifne waan silaa zaman abbootii keenyaati miti jaarraa nu dura darbe keessatti illee abbootiin keenya hin mudanne akaakayyoota keenya hin mudanne biyya Arabaatitti nu mudate. Dubartii takka ta dhiira 8tti heerumte agartanii beektanii wallaahi summa dubartiin takka kunoo biyya Arabaa kana keessa ka'eessa isii beeku ganda isii beeku nama 8tti heerumte 8 dhugaa isinitti hima 8 kana keessa yoo guddate tokko baatii 2-3 waliin jiraatti kanallee gadhiifte janaajjante sanit dhayite wajjin heerumte gaafa dhayite heerumte maal jettiin biyyarraa ammoo ijoollee 2 soo qabdu biyyarraa dhufte quba qabaadhu biyyarraa ijoollee 2 qabdi kaaniin maal jettiin takkaa dhiira bira ga'ee hin beeku takka akkas ta'ee hin beeku takkaa dhiirri miila kiyya ol qabdee hin beektu Maammadoo kan akkana goote kiwitti jetti. Isiin gaafa bira dhayte amala ofiitii hojiin isii wayii isii dhiisa hin dhiisu. Kunillee sadiin isiitiin hiikee biraa deema. Haga itti fayyadame irraa fayyadamee taan irraa nyaatee itti fayyadamee biraa deema. Isiin achuma teettee waan mana Arabaatii fuutu walakkaa kiniin ulfaatiin bitatti walakkaa affaasaa eegee ofiitiin bitatti taan ammoo fuutee isaa fidu jechuun namni akkanaan kasaaraa dhaqee achiin deemu. Kanuma amata 8 dhiira 8 heerumtuu kana hoo xiqqaate amata 15 keessa jirti dhiiruma qallabdiisiin jechuudha. Kanafaatu jira. Namni tokko kana bultiidhaaf ta'eetiin eeggata. Lammaffaa dubartiin biyya kana keessa jirtu gaafa jalqaba sitti dhiyaattu gaafa jalqaba wajjin jireenya geggeeffana siin jettu si malee akka namni biraa hin jirre yoo ati daqiiqaa takka irraa hafte yoo ati daqiiqaa takka siin bilbille imimmaan dhangalaasaa yoo ati daqiiqaa takka maal jechaatiin turte akka waan gartee ruuyin tantee gartee ruuyin si keessa jirtu ruuyin tantee ammoo harka kee keessa jirtu gaafa dhuftee sitti dabalamte jallattuun akkasii hin jirtu tarabbi jallise. Dhageeffadha subhaanallah kana waan rabbi akkas godheef hin beeku. Walumaa galattuu dubartii miidiyaa irraa dubartii miidiyaa baate eenyu naa taatu obboleettiin tiyya asirra jirti dhugaan isinitti maami obboleettii tiyya irra haa kaasee dubartii miidiyaa irra jirtu bultiidhaaf hin taatu wanti isiin taatu waa lama qofa tokkoffaa irratti yeroon dabarfachuu lammaffaa irratti ammoo akka garteetiin fedhiin mataa sin guunne shaawaan mataa sin guunne akka mataan kan kee hin deemne itti fayyadamu dhugaan isinitti marageeffadhaa warra majaasaa sin buufate jaartii naa taata jaarsa sii ta'e jedhu kuni fedhiidhaaf malee bultii boruudhiif miti. Hundi isaa warri asirraa dubartii asirraa kun biyya keessaa jaartii qaba. Biyya keessaa janaajjanata. Biyya keessaa waa qopheeffatee qaba. Gaafa asirraa gabbu'e inni bultii ijaarata biyyatti. Wallahi tagartee gosa beekan, ta abbaa beekan, ta kabaja sii qaban, tagartee si jalaa ol kaatu.
warri asirraa fireendii qabna na jaalata ebaluu kiyya biyyarraa jaartii qabanni jana warra bilbilateeti yaa abbaa kiyya takkasii naa qopheessa warri nu biyya keessaa guruu hin beekamaatiin isaaniitu ta biyya alaatun siin taatu jedhanii wallaahi lajib hin jedhani jara keenya soba moo dhugaadha ta biyya namaatun siin taatu asuma keessaa sii laalladhanii laalanii dubbatanii fi gaafa inni mana daatii ba'u wanti guutuun dhumate inni dhufee torban takka fuudhe kalaas kasan ijaartiin tamaalummaa beektu tas jalaa galtaatu tas jalaa ol kaatu sani wallahi amma tasirraa galgalaa ganama si dhamaaftu galgalaa ganama waan ati jettu si jalaa hin dhageenye mallaquma barjara keenya steesee maasin jette ati ofii bultii wajjin ijaarratte wajjin jirtu mallaqa si wajjin hin dalagadhu bakka biraatitti dalagadha mana kophaa ijaaradha bara sirratti ati bara ofii haadha manaa kan keetii bara ofii wajjin jireenya geggeeffanna wajjin sossoonettaan ani kophaa jiraadha kophaa jireenya kiyya kophaa oofadha waan dalagee gartee akka barbaade godha warra kiyya biratti mee tana jaartattee wajjin jiraattaati jaarti jechuun atilleen isiidhaaf ka isiiti isiilleen tanteeti tanadha sirraa kophaa deema jettu tun gaafa sitti dabalamte akkam taati eessa dhayti jaarsa biraa qabdi jedhe akkasitti beekatam tu nama karoorri isii maali beekta boodoo deemellee jaarsa biraatitti heeruma dhageeffadha walumaa galattu dubartii biyya arabaa jirtanu isin nuuf haawwatii teenya nuuf obboleewwan keenya haga dandeessaniif nafsiyaa teessan tana gaggaba mee tokkichuun watti dabalamte wajjin jiraadhu dhibba janaajjante hadda mataa isii keessa akka nama garteetiin mataa isii keessa waamee kan jira mee taaftaa boraa koppiliin godhaa warreen gina rakaa'ee jira keenya wallahi warreen gina rakaa'ee taaftaa godhaame an dhugaa isinitti hima feetanii amantanii feetan amanuu baattan dhageeffadhaa shaayitti shan godhaa isinitti himaa jira walumaa galatti obboleeyyan keenya dhageeffadhaa an dhugaa isinitti hima feetanii amantan feetan amanuu baattan dubartiin biyya arabaa wanti siin taatu wallahi rabbitti kakadhe rabbillee ni arga anammas keessa osoo miiliyoona kennan dubartii miidiyaa irraan barbaadu takkamii malee ta lafarraa ta abbaa beekan ta gosa beekan ta maatiin lamaa wal beeku sanirra wayyaa jechuudha mee dubbiin kun soba moo dhugaa jetta warri mana keessa jirtan Mansuurii fi Hawwiin faatillee warri shamarraniillee carraasanii kenna ol bayaa yaadni kun dhugaadha moo soba jedhaa kaayadha dafa carraa kana fayyadama alaakota tokko barreeffadha kijibaa nama takka usituu tana faamela ana warra shamarranii qofaa carraa kennam warra shamarranii qofaa carraa kenna dubbiin kun boonaa nu miite wama jirtu moo hin jirtu ammoo silaa warra dhiiraatti kennuun barbaanne warra shamarraniitti kennuun fedha لا والله صباح أبدا شمرن بيا روا قبسيسته في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا سان قبسيسنا كلا ينون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبادة تلقان صوبا ماليوم يدمت والله هي صوبا مو دوغا يتني سنا يوانكا تاب غرابو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني نجامي. نجارة. نجا أنجراتني. جرتو. يا آدم مخاسات الركانة دقيتني. دقيني أقول سكينة وانتي سنين جتني والله بكارا. سكالي والقب. قرصة كان نوكن هسني في باقي سنكرت. تام ورا كوبلي ورا مي. namni fudhatu tokko fudhatuu danda'a. Ayyee. Baay'ee nuun jettanii baay'ee nu gorsitanii isin galatoomfannaa baay'ee isin galatoomfannaa ulfaadhaa galatooma gorsa isinirraa fudhanna jennee yaanna. Tokko imimmaan keenya jisaa jirra warra miidiyaa kanarratti akka malee ta'u kana garuu hundaa miti tokko malee rabbiin ofitti qabe hin jira ka rabbiin balleessellee hin jira ammallee rabbiin haala kanatti nuun ibsinee haala ulfaataa kana keessatti rabbiin nu haa qabu rabbiin gara ofii kanan nu haa deebisuu keerii malee amma wanti amma jenne kun sabboontu laal wanti amma jenne kun dhugaadha moo soba jettaa isin jedhee barana dhugaa jetta isiniin jedhaara dhugaa jettanii isiniin jedhaara adama bakka dhiiraa buutee osoo dhageeffadhu bakka dhiiraa buutee sabboontuun fakkeenya shamarran asirraa tana fuudhe osoo hin jedhanii hin fuutamoon dhiiftan. Maal jetteen? Bakka dhiiraa buutee amma shamarran asirraa tana wajjin bultii ijaaradhu osoo isin jedhanii ni ijaaratamoo ni dhiibu. Mee bakka dhiiraa osoo isin buusani. Inni ijaaradhu.
Kana lubbuun guru yaa dhuga galatoo thank you. Ayyee ulfaadhu. Namni biraa mee koppiliin godhaa yeroo tokko al tokko hundi keessan koppiliin godhaa warri injina irra kaa'ee jira. Ayyee ulfaadhu namni biraa ayyaan sagaleen hin jiru. Min jira assalamu alaikum. Bu'aarti.